Qoricha yeroo fudhattan dogoggora raawwachuu hin qabne 5. Yaalii fayyaa keessanii milkaa'aa gochuudhaaf dogoggora kunneen 5 irraa of qusachuu qabdu. Baga gara chaanaalii Taasisaa Ayyalaa nagaan dhuftanii ani ogeessa faarmaasiitii ispeeshaalitiin kiyya kiliinikaal faarmaasii. Kaayyoon chaanaalii kana waa'ee qoricha keessanii akka isin hubattan, qoricha keessan haala nageenya qabuun akka fayyadamtan, akkasumas fayyaa keessan akka fooyyeffattan sin gargaarudha. Har'a qoricha yeroo fudhattan dogoggora raawwachuu hin qabne 5 waliin ilaallaa. Dogoggora 1. Qoricha yeroo sirrii hin taane fudhachuu. Qorichoonni tokko yeroo murtaa'e irratti fudhatamu, fakkeenyaaf nyaataa dura, nyaataa booda, guyyaa, halkan fudhatamuu danda'u. Qorichoonni tokko nyaataa booddee yeroo fudhataman gaarii ta'a. Fakkeenyaaf ibuprofeenii yookaan immoo daayikilofenaakii dhukkubbii xixiqqaa fi mataa dhukkubbii yaaluudhaaf kan nu gargaaran jechuudha. Nyaataa booddee yoo fayyadamne gaarii. Sababiin isaa nyaata dura yookaan immoo garaa duwwaatti yoo fayyadamne dhukkuba coggaarraa nutti fiduu danda'u. Inni kan biraan immoo oomeepiraazolii dhukkuba coggaarraa yaaluudhaaf kan nuti itti gargaaramnu nyaata dura daqiiqaa 30 haga sa'a 1 fudhatamuu qaba. Yoo nyaata booddee fudhanne haala gaariidhaan nuuf hojjechuu dhiisuu danda'a. Qorichoonni tokko halkan yoo liqimfaman gaariidha. Qorichoonni tokko immoo guyyaa yoo liqimfaman gaariidha. Kanaaf qoricha yeroo fudhattan gorsa ogeessa fayyaa hordofuudhaan sa'aatii isinii ajajametti fudhachuun barbaachisaadha. Dogoggora 2. Waan sitti fooyya'eef qoricha dhaabu. Sitti fooyya'e jechuun rakkoo fayyaa keerraa guutummaatti fayyite jechuu miti. Qorichoonni tokko immoo tasa dhaabuun rakkoo mataa isaa qaba. Kanaaf ogeessa fayyaa osoo hin mariisisin qoricha dhaabuun barbaachisaa miti. Dogoggora 3. Walitti dhufeenya qorichootaa osoo hin hubatin callisanii qoricha fudhachuu. Qoricha tokko akka hin hojjenne gochuu, akkasumas immoo qoricha tokko akka rakkoo biraa uumuu gochuu danda'a. Qoricha piriskiripshiniidhaan nu barraa'e, qoricha piriskiripshinii malee faarmaasii irraa bitamu, akkasumas immoo qoricha aadaa callisnee fayyadamuun rakkoo mataasaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf ogeessa fayyaa osoo hin mariisisin callisnee qoricha fudhachuun dogoggoradha. Qoricha dhugaatii sirrii hin taane liqimsuu. Qoricha liqimsuudhaaf yeroo baay'ee bishaan filannoo nageenya qabudha. Juusiin, aannan, buna akkasumas dhangala'aa kan biraatiin qoricha liqimsuun rakkoo mataa isaa qaba. Qorichoonni tokko buna wajjiniin kan fudhatamuu hin qabne, tokko aannan wajjiniin kan fudhatamuu hin qabne, akkasumas immoo juusii wajjiniin fudhachuun rakkoo mataa isaa kan uumu ni jiru jechuudha. Kanaaf ogeessi fayyaa osoo hin mariisisin callisnee qoricha wanta biraatiin liqimsuu rakkoo uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf bishaan fayyadamuu yookaan immoo ogeessa fayyaa mariisisuun barbaachisaadha. Dogoggora 5. Qoricha nama biraatiif ergisuu yookaan immoo qoricha nama biraa ergifatanii fayyadamuu. Namni biraa mallattoo dhukkubaa ati qabdu qaba jechuun qorichi kee isaaf mijataadha jechuu miti. Qorichi nama tokkoof gorfaman nama kan biraatiif immoo tasumaa kan hin kennamne ta'uu danda'u. Kanaaf qoricha piriskiripshinii nama biraatiif ergisuu yookaan immoo ofii nama biraa irraa ergifatanii fayyadamuu dogoggoraa jechuudha. Waa'ee qorichaa fi fayyaa irratti odeeffannoo barbaachisoo argachuudhaaf chaanaalii kana sabskiraayib godhaa. Viidiyoo kana immoo laayik, sheer gochuudhaan namoota biraa akka qaqqabu taasisaa. Galatooma.